Ayyee akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan BBC Afaan Oromoodha. Dhimma haala yeroo keessumaa waraana Iraaniin wal qabatee wantoonni aaran maaltu jiru yeroo dhiyootti isa jedhu qabxiiwwan muraasa kaafnee irratti mari'annaa. Darajee Gonfaa fi Hiikaa fi Tasaa waliin jirra. Egaa Hiikaa Iraanii fi Ameerikaa gidduutti waraana dhaabuun erga labsamee mariidhaaf ta'anii booda dhimmoonni jijjiiraman hedduutu jiru. Keessumaa gama Ameerikaatiin akkasumas gama Iraaniitiin wal doorsisuun jira. Gama dippiloomaasiitii fi ji'oogiraafiitiin waraanni itti fufee jira. Mee keessumaayyuu Ameerikaan tarsimoo haaraa yookaan immoo tooftaa haaraa qabattee dhiyaattee jirti. Dooniiwwan ula Hormuz keessa darban kan ba'anii fi kan galan to'achuu akkasumas immoo kanneen buufata Iraan fayyadaman akka dhorkitu waraanni Ameerikaa akka to'atu Tiraamp ajaja dabarsanii jiru. Iraan tooftaa kanaan milkooftee turte. Keessumaayyuu dooniiwwan gama sanaan darban akka hin darbinee fi addunyaa irratti dhiibbaa akka taasiftu haga ta'e ittiin milkooftee jirti. Tooftaan Ameerikaan qabattee dhufte kunoo dhiibbaa akkamii qaba Iraan irratti? Ameerikaan immoo ammam ittiin milkoofte si jedhu irraa eegallu. Tole darajii amma akkuma tu kaaste waliigalteen dhukaasa dhaabuu biyyoota lamaan gidduutti akkuma mallatteeffame akkuma eegamutti jira. Ammaatti waraanni hin kaane garuu immoo gama biraatiin waraanni amma kan gaggeeffamu jechuun waraana dippiloomaasiiti jechuudha. Ulaan Hormuz kan kana dura Iraan cufte ittiin dhiibbaa guddaa Ameerikaa fi biyyoota baha giddu galeessaa dabalatee addunyaan akka Ameerikaa irratti dhiibbaa godhuuf itti fayyadamaa turte. Amma sun deebi'ee akka Iraan irratti gaggeeffamu Ameerikaan tooftaa haaraa fiddee dhufteetti. Kana jechuun maal jechuudha? Kana dura Iraantu ulaa Hormuz guutummaatti cufee ofiishiitii qofa boba'aawwanii fi akkasumas alergiiwwan biroo biyyoota barbaaddeetti ergaa turte. Kan biyyoota biroo keessumaa kan biyyoota galoo galaanaa kanneen akka Oman, United Arab Emirates, Kuwait fa'a irraa buufata doonii isaan irraa boba'aas ta'e wantoota biraa galteewwan biraa fe'anii isaan irratti aleellaa ni gaggeessiti. Ofiishiitii immoo boba'aa ni gurguratte jechuudha. Ji'a darbe keessatti otoo waraana keessa jirtu waggaa tokko ol keessatti boba'aa guddaa alergii guddaa ta'e gurguratteetti. Boba'aa barmeela miliyoona 57.9 ji'a tokko keessatti gurguratte jechuudha. Kana waggaa tokkoo fi walakkaa keessatti isa olaanaadha jechuudha. Yeroo boba'aan biyyoota kaan irraa dhabametti ishiin gabaan ishee ol ka'ee gurgurataa turte. Kan namaan cufti kan ishee immoo gurgurataa turte. Amma Ameerikaan immoo maal goote biyyoonni galoo galaanaa kaan gurgurachuu alergii bituus gurguruu hin danda'u garuu buufataaleen Iraan boba'aas gurguruu bituu hin danda'an kan jedhudha. Kan isheen ifa goote guyyaa kaleessatti jalqabee humni galaanaa Ameerikaa qoqqobbii kana hojiirra oolchuu jalqabeera. Numaayyuu Tiraamp akka beeksisetti kaleessa qofa dooniiwwan 34 kan ta'an gara 30 ol jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti karaa ulaa Hormuz darbaniiruudha. Garuu immoo ragaaleen akka agarsiisanitti dooniiwwan Iraan wajjin hidhata qabanis buufataalee doonii Iraan keessaa ba'anii numaayyuu kanneen qoqqobbii Ameerikaa jala jiran illee jedhaman gara ulaa Hormuz keessa darbaniiru kan jedhutu jira. Amma as keessa maal hubachuu dandeenya darajjee? Tariitii wanti kun hojiirra ooluu dhiisuu danda'a garuu dhiibban inni dippiloomaasii Iraan irratti qabu guddaadha. Sababni isaa boba'aa Iraan alatti ergitu keessaa inni guddaan karaa ulaa Hormuz darba. Keessumaa oddoola Kaargi kan jedhamurraa achirraa yookaan Iraan gurgurtu jechuudha. Boba'aa ishii 90% kan ta'u dirqama ulaa Hormuz keessa darbuu qaba. Amma qoqqobbiin bulchiinsi Tiraamp kaa'e maalidha? Buufatawwan doonii Iraan keessaa boba'aan dooniiwwan seenanis fe'uu hin danda'anii fe'anis ba'uu hin danda'an kan jedhudha. Tole amma asirratti waan hubatamuu qabu Ameerikaan ulaa Hormuz akka duraan Iraan cuftetti guututti cufuu ni jedhuu fi akkasumas immoo dooniiwwan boba'aa buufata doonii Iraan irraa fe'an dhorkite ni jedhu sirriitti adda bahuu qaba waan ta'eef kan Ameerikaan dhorkuuf jirtu dooniiwwan buufata Iraan seenanii akka boba'aan fe'aniif akka Iraan hin gurguranne barbaaddeeti. Sababni isaa Iraan yeroo waraanatti jirtu ulaa Hormuz akka meeshaa guddaatti itti fayyadamaa turte waan ta'eef misaayiloota fi dirooniiwwan ishiin itti fayyadamtu caala kan Ameerikaa sirriitti akka qabdu Israa'el irrattis dhiibbaa akka gootu addunyaa guutuu irratti Itoophiyaa dabalatee gatiin boba'aa addunyaa akka raafamu kan taasifte tooftaa kana fayyadamuudhaani. Amma Ameerikaan duraan tooftaawwan adda addaa yaalaa turte. Humnaan Hormuz bansiisuudhaaf biyyoota neetoo biyyoota Awurooppaa dabalattee humnaan bansiisuudhaaf yaalaa turte. Akkasumas oddola kaargi qabachuudhaaf mataa isaa aleellaa gaggeessaa turte. Kun hunda caalaa tooftaan amma ishiin qabattee dhufte kun caalatti Iraan irratti dhiibbaa geessisuu akka dandeessudha yaadonni adda addaa kan jiranii.
wanti kun isa Iraan duraan cufte ulaa Hormuz cufte addunyaa irratti dhiibbaa geessifte caalaa Ameerikaan immoo ofishiititti darbitee waan kana to'achuun ishii biyyoota kaan irratti gabaa boba'aa irratti biyyoota keessumaa immoo biyyoota Eeshiyaa yoo fudhanne ulaa kana irratti hundaa boba'aan isaanii harka 80 ol biyyoonni Eeshiyaa baay'een isaanii boba'aa Iraan irraa kan bitanis jiru biyyoota galoo galaanarraas kan bitan jiru garuu ulaa kana keessa darba waan ta'eef dhiibban akka biyyoota Chaayinaa irratti biyyoota Afrikaa akka Itoophiyaa dabalatee geessisuu danda'u idda Ameerikaan to'atte ulaa kana maal ta'uu danda'a isa jedhume haa kaafu. Tole amma akkuma duraanuu kaasne ulaan kun biyyoota kaaniif banaadha. Biyyoota galoo galaanaa warreen jedhaman kanneen akka Oman, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates warri kun gurgurachuu danda'u akka Ameerikaan jettutti. Garuu immoo Iraanii tarkaanfii Ameerikaa kan akka paayireesiidha kun yookiin immoo wanta gochaa wambadeeti wanta wambadoonni galaanarraa godhanidha jechuudhani Ameerikaan tarkaanfii kana fudhatte taanan yookiin immoo dooniiwwan biyyoota biraas ta'e kan ishii buufata doonii ishiirraa ka'anii gara biyyoota addunyaa akka hin deemne hin gooti taanan nus immoo biyyoonni galoo galaanaa keessa jiran akka boba'aan dooniiwwan kamiyyuu seenanii akka hin feene haleellaa irratti gaggeessina kan jedhu akeekkachiisa kenniteerti gochuus dandeessi. Garuu immoo gama biraatiin yoo laalle Iraanii boba'aa guddaa achirraa argattuun yookiin immoo achirraa feetuun karaa ulaa Hormuz dabarsitee gurgurattuun diinagdee biyya ishiitiyyuu kan utubuu dandeessu. Waraana ishee kan deeggartu. Waraana qofa osoo hin taane jiruudhuma jiruu guyyuu biyyattii illee kan ittiin gaggeeffamu diinagdeen biyyattii bajanni biyyattii guddaan galii boba'aa irraa argamu. Boba'aan immoo 90% karaa oddola kaargirraa fe'ama jechuudha. Karaa ulaa Hormuz darba. Ameerikaan immoo maal jette bifa ishii miidhuu hin dandeenye. Amma Ameerikaan dooniiwwan galaanaa maal gooti gara ulaa Hormuzitti siqsita osoo hin ta'in oddola galoo galaana Omaanii fi akkasumas immoo Pacific Ocean yookiin immoo garba hindiirraa kaastee to'atte jechuudha. Kan akkamitti to'atti saatalaayitiidha fi koomershaalii shiipii irraa fayyadamti. Buufataalee doonii Iraan seenanii dooniiwwan fe'an kan biyyoota kamiiti gosa akkamiiti kan jedhu to'atti yoo fe'anii bahu ta'ee naannoo daangaa Omaanitti eegde yoo ulaa Hormuz seente tariitii maayinii yookiin immoo Iraan haleellaa irratti gaggeessuu dandeessi dooniiwwan waraanaa isheetii irratti fageenya irraa fanjiiwwan isheen duraan awwaaltees rukutuu danda'a. Kanaaf maal gooti fageenyuma irraa to'atte jechuudha. Kana qofa osoo hin taane ergaan inni biyyoota kaaniif dabarsu iyyuu guddaadha. Numaayyuu amma ragaaleen maaritaayimii akka agarsiisanitti doonii erga Tiraamp ajaja kana hojiirra oolchee jalqabee dooniiwwan biyyoota hedduu gara Iraan deemanii boba'aa fe'uuf turanii baay'een isaanii gara 30 kan ta'an of duuba deebi'aniiru kan jedhu jechuudha. Maaliifini dooniin kamiyyuu buufata doonii Iraan dhaqee akka hin feene uggura kaayira gaafaraan jettu ergaan inni biyyootaaf dabarsu guddaadha jechuudha. Kanaaf amma dhiibban guddaan Iraan irratti akka gaggeeffamudha kan namatti agarsiisu. Tokko Ameerikaan fageenya irraa to'atti dooniiwwan waraanaa ishiirra dhiibban gahu hin jiru. Biyyoonni kaan yaaddoo qabu. Kanaaf maal godhu keessumaa biyyoonni akka Chaayinaa fa'aa yoo fudhanne boba'aa guddaa kan Iraan irraa bitu Chaayinaadha. Kanaaf Chaayinaan maal gochuu dandeessi? Iraan irratti dhiibbaa gochuu dandeessi. Chaayinaan ibsa baasteerti irra. Tarkaanfii US fudhatte kana balaaleffatteerti. Kuni wanta fudhatama hin qabnee fi kan hin eegamnedha kan jedhudha. UN dabalatee ibsa baasaniiru. Biyyi kamiyyuu ulaa Hormuz cufuudhaaf yookiin immoo buufata doonii biyya tokko cufuudhaaf ulaagaan seeraa isa deeggaru yookiin ishee deeggaru hin jiru kan jedhu ibsa baasaniiru. Chaayiniis akkasuma ibsa baasteerti. Inumaayyuu xinxaaltonni akka jedhanitti maalidha? US gaafa ulaan Hormuzii dooniiwwan Iraanii fi doonii Iraan irraa boba'aa bituu yookiin immoo galteewwan biraa bituuf deeman cufuuf gaafa karoorsitu Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa akka gootuuf sababni isaa boba'aa harka guddaa kan Iraan irraa bitu Chaayinaadha waan taateef hin miidhamte alkallattiidhaan waan ta'eef US wajjin atakaaroo waraanaa keessan seentu. Kanaaf maal gooti kan ishiin gochuu dandeessu carraan guddaan jiru Iraan irratti dhiibbaa gaggeessitee walii galtee US wajjin godhanii ulaan sun akka banamuu fi naanna'ee mariini Paakistaanitti taa'ame suni akka itti fufee Iraanii fi US walii galtee irra ga'an gochuu hin dandeessi. US sitti yaaddeeti kan kana goote kan jedhamu jechuudha. Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa akka gaggeessu sababni isaa fedhii ishii guddaatu achi jedhama waan ta'eef jechuudha. Tarii gaaffeen biyyoonni addunyaa Chaayinaas dabalatee biyyoonni hedduun mariin sun akka itti fufuudha kan gaafataa jiranii. Sababni isaa Ameerikaanis wanti gochaa jirtu Iraanis wanti gochaa jiran kuni deemee dhiibbaa walirratti gochuudha. Dhiibbaan kun immoo biyyoonni addunyaa akka Ameerikaa irrattis ta'e Iraan irratti dhiibbaa taasisanii gara waliigaltee fudhachuutti akka isaan deeman taasisuudha. Iraanis
gama ishiitiin akkasittiin fudhatti yoo boba'aawwan ulaa kana keessa hin darbin yoo Ameerikaan kan Iraan dhorkite isheen immoo kan biyyoota galoo galaanaa dhorkite yoo ta'e addunyaa irratti immoo boba'aan biyyoota galoo galaanaa gabaa addunyaa irra jiru taanaan gatiin boba'aa addunyaa irratti haalli amma jiru inumaayyuu isa Iraan cufte caala hammaataa natti fakkaata. Sababni isaa Iraan kan galoo galaanaa hin dabarsitu, Ameerikaan kan Iraan hin dabarsitu, inumaayyuu caalatti waan dhiphataa deemee fi waanni kun dhiibbaa guddaa waan geessisu natti fakkaata. Dooniiwwanis bakka rakkoon akkasii jiran deebi'anii hin dhaqan. Duraanis ugguramanii sa'aatii dheeraadhaaf dhaabataa turan galaana sanarra. Eddaachii ba'aniis immoo rakkoo kana fudhatanii riskii kana fudhatanii achitti deebi'uun barbaadanii abbootiin qabeenyaa doonis gara sanatti erguun barbaadan amma yeroon kun tasgabbaa'utti yoo deeman iyyuu inshuraansii guddaa ol kaasanii doonii deemuu danda'u. Kun immoo gatii boba'aa akka malee akka ol kaasu haalli jireenyaa boba'aadhaan wal qabatee biyyoota adda addaa keessatti biyyoota Afrikaattis ta'e biyyoota Eeshiyaa gabaan boba'aa galoo galaanaa hin jiru taanaan addunyaa irratti gatiin akka raafamu beekamaadha waan ta'eef dhiibbaan inni geessisu olaanaa natti fakkaata. So ammatti wanti gama gaaffilee biyyoota addunyaatiin jiru waraana kan akka itti fufuu danda'anidha. Tarii gara waraana kanaatti deemuu danda'u mallattoowwan agarsiisan gara marii araaraatti wanti isaan deebisu mallattoowwan agarsiisu jira. Mallattoonni ammayyuu carraan dippiloomaasii jiraachisu akka namatti agarsiisu waliigalteen dhukaasa dhaabuu 7 fi biyyoonni 2 waliigalan suni ammayyuu kabajamee itti fufuusaati. Sagaleen dhukaasaa hin jiru biyyoota lamaan gidduu jechuudha. Amma kan gaggeeffamaa jiru waraanuma dippiloomaasii fi diinagdeeti jechuudha lamman isaanii. Paakistaanis maal jettee ibsa kenniteertee dheengadduma gaafaa sanbata guddaa yeroo itti waliigalteen suni waliigalteerra dhaga'uu dhabuu isaanii biyyoonni lamaanuu ibsanii wal komatan sana imaanaatti kennitee turte Paakistaanii. Maalidha imaanaan suni ammayyuu waliigalteen dhukaasa dhaabuu 7 sun akka itti fufee kabajamu. Kana gidduutti immoo Paakistaanis ta'e biyyoonni biroo keessumaa Chaayinaan fa'aa harka keessaa qabu. Dippiloomaasiin itti fufee ammayyuu carraa dippiloomaasiitiin waraanni kun akka dhaabbatu. Hudhaa guddaa kan ta'e Ameerikaanis akka ibsitetti qabxiiwwan garaagaraa irratti walii galaniiru biyyoonni kunneeni. Ammayyuu qabxii gabbisaa yuraaniyeemii yookiin immoo sagantaa nukleeraa Iraan irratti kan walii galuu dadhabanii. Tiraamp bulchiinsa Ameerikaa bulchiinsi Tiraamp maal jedheera pirezidaantii ittaanaa Ameerikaati miti kan Paakistaan deemee mari'ate. Isaan ibsa kennan keessatti oduun gaariin qabxiiwwan ka'uu qabanii ijoo ta'an irratti mari'anneera. Oduun gadheen garuu Iraanii ejjennoo Ameerikaa fudhachuu diddee kan jedhudha. Ejjennoon Ameerikaa sun maalidha? Sarara diimaa jettee Ameerikaan duraanuu kan ibsite Iraan yoo biyyuu taanaan gabbisa nukleeraa akka dhaabdudha. Numaayyoo odeeffannoon amma ba'aa jiru New York Times akka gabaasetti qondaalota Ameerikaa fi Iraan irraa odeeffadhe jechuun akka gabaasetti Paakistaanitti yeroo mari'atan sana dookumentii yookiin sanada wal jijjiiran keessatti Iraanii kan isheen qabattee dhiyaatte waggaa 5 fi gabbisa yuraaniyeemii yookiin gabbisa nukleeraa guutummaan nan dhaaba kan jedhudha. Ameerikaan immoo lakkeeroon isaa gabaabaadha. Waggaa 20 dhaabuu qabda kan jedhudha. Tokko kan irratti isaa walii galuu dadhabanii gabbisa nukleeraa dhaabuu qofa osoo hin taane yeroo ammamiif haa dhaabbatu kan jedhu irratti akka walii galuu dadhabanidha. Carra ibsa biyyoonni lamaan kennan keessaa kan hubachuun danda'amu maalidha? Keessumaa Paakistaan yeroo sana ibsa kennite dilbata darbe irratti carraan dippiloomaasii ammayyuu akka jiru balballi dippiloomaasii ammayyuu akka hin cufamnedha. Gama biraatiin maaltu jira? CNN CIA irraa waabeffadhe jechuudhaan dheengadda Tiraampiin gaafatee ture jechuudha viidiyoo bahe irratti. Chaayinaan sirna ittisaa Iraaniif kennuudhaaf akka jirtu torbanoota taanan keessatti Iraaniif kennuuf akka jirtu gaafate ture Tiraamp miidiyaan Ameerikaa CNN. Sana booda Tiraamp maal jedhee Chaayinaan kan hin gooti taananii dhiibbaa guddaatti ishee eeggata. Dhiibbaa guddaa jechuun isaa kana durayyuu wal dhabdee diinagdee keessa jiru waan ta'eef taarifa 50% itti dabalaa hidhee ture. Chaayinaan ibsa har'a kennite keessatti kibxata har'a kennite keessatti oduun sun soba. Ameerikaan Chaayinaan sirna ittisaa yookiin misaayila sirna ittisaa Iraaniif hin kennitu wanti suni oduu dharaati.
Ameerikaan akkasumaan lafa kaatee taarifa Chaayinaa irratti dabaluu fi yoo fedhii qabaatte nala oduun sun soba kan jedhudha. Ragaan jiru tokko kanaadha jechuudha. Paakistaan ammayyuu tattaaffii gochaa akka jirtu odeeffannoon jira. Imaammanni Chaayinaas beekamaadha. Yeroo baay'ee gama waraanatiin biyyoota gidduu seenuudhaaf imaammata akkasiin qabdu. Chaayinaani ibsa ishiitiinis biyyoota wal waraanaa jiranitti meeshaa waraanaa ishee akka hin gurgurre yeroo adda addaatti ibsaa turte. Waan dhiyeenya kanas haasaa Tiraamp booda wanti Chaayinaan deebii kennite kanaadha. Tiraamp fi Xi Jinping immoo mariidhaaf yeroo qabatanii turanii gara fuulduraatti yeroo dhiyootti wal argu jedhamee yaadama. Guyyaan isaan ibsamne malee. Garuu dhiibban asirratti Chaayinaa irratti jabaatee jira. Sababa Ameerikaas ta'e Iraan ulaa Hormuuz cufuun ishee akka kokkee ishee qabaniitti yaaddi Chaayinaa waan ta'eef dhimma kanarrattis dhiibbaa cimsuu dandeessi. Dhiibban ishiin taasiftu garuu gama waraanatiin otoo hin taane gama dippiloomaasiitiin ta'a jedhamee eegama. Gama biraatiin Israa'eel fi Libaanoos keessatti aleellaan itti fufee jira. Israa'eel akka mariin taasifamu gaafattee turte garuu Hizboollaan marii kana amma hundeerraa furamutti amma dhimma Iraanii fi Ameerikaa fi Israa'eel jalqaban sun furamutti akka hin fudhanne kufee jira. Achiinis waraanni itti fufeetuma jira. Oduun gaariin gama Libaanoosiin jiru maalidha? Har'a kibxata jechuudha. Ameerikaatti mariin ni taasifama jechuudha. Kan ministeerri dhimma alaa Ameerikaa irratti hirmaatu Marko Rubiyoon kallattiidhaan irratti hirmaata jedhameeti kan jiru. Israa'eel fi Libaanos kallattiidhaan wal arganii Waashingitanitti ni maritu. Kan isaan marisiisu immoo Marko Rubiyoodha. Ministeerri muummee Israa'eel Benyamin Netanyaahuunis dheengadda gaafa dilbataa beeksisee ture jechuudha. Biyyoonni lamaan kallattiidhaan wal arganii rakkoon kun akka deebi'een kaanitti yeroo dheeraadhaaf furamuu akka danda'u akkasumas immoo Hizbollaan Libaanos keessa akka Israa'eel irratti haleellaa akka hin gaggeessinee fi mootummaan Libaanos Hizbollaa to'atee hidhannoo hiikkachiisee dandeettii sana itti qabaata yoo ta'e fi kanneen fura yoo ta'e Israa'eel yoomiyyuu qophii ta'uu ishiitii fi mariin akka gaggeeffamu ajaja kennuusaa ibsamee jira. Har'a Libaanos durmaaniyyuu marii sana keessatti hirmaachuun qaba kan jedhu kanuma Iraanii fi Ameerikaan Paakistaanitti taasisan keessatti akka hirmaattu gaafachaa turte. Tarii garamitti ba'a wanti kun kan jedhu immoo gara fuulduraatti ilaalla. Egaa tooftaa amma Ameerikaan jalqabde kanaan Iraan akka waliigalteen suni cabetti kan ibsaa jirtu. Tarii egaa gara fuulduraatti deebi'anii marii araaratiin furmaata fidumoo gara waraanatti deebi'uun jedhamu gara fuulduraatti deebii kan argatu ta'a. Marii gabaabaan har'aaf qopheeffanne kanuma waan waliin turtaniif isin galateeffanna.